Yaa ijoollee koo kan na mudate kun isin hin mudatin. Akka Itoophiyaatti sa'aatii 11 gara galgalaa jechuudha. Akkasitti sa'aatii 5 kan na quunname gosin quunnaman ijoo Rabbii wanna na baasa qabaa. Geeta'ee wanna na baasa qaba maaramii wanna na baasta qabdi gaafa darbe malee naasa'u. Ijoollee maaltu na mudate seetan sa'aatii ammaa tana keessatti jechuudha. Mana fincaanii tasseeni. Mana fincaanii seenitan mucayyoon narratti balbalaan kwaakwaate nama jiran jedheen. Kaza ani bahee deeqa shanii caalli keessatti ani bahee ishii seente maal ishee mudate. Wanna si jedhee santi dhibbaadhaan qabu yaa Rabbii. Yaa Waaqayyo na baasee garuu Rabbii wanna na baasee qaba waan ta'eef Waaqayyo fatanaa kana keessa waan na baasee qaba waan ta'eef isaaf ammaa fooma galata galchuu hin danda'u homaa jechuu waan hin dandeenyeef. Inna mucaan ni baanan mucayyoon jechuudha ni baanaan mana fincaanii seente maal ishee mudate. Buufata ishii qabe ijoo buufata ishii qabe dhugaa waaqa naaman dhiisuu dandeechanii sa'aatii ammaan garallee naasuu keessa jira wanda sin garramu keessa. Mucaa buufni ishii qabee iyyite mucaan ani kanan jiru kushinaadhaa haati kifilii jirti inni iyyite mucaan iyyite aanti duraa takka dhaan irratti bane dhaqee ana balbala yoo irratti banu bichaa Waaqayyoon na baaseera. Mikaa'elli abdaan Itoophiyaa na baasee wanda na baaseef isatu qaba waan ta'eef Qidistaarsee man na baaseerti. Mikaa'el Sillaasee sadeen na baasee waan na baaseef isatu beeka. Rabbii galata galchee hin danda'u waan ta'eef amma tuma dubbachuu hin danda'u. Innaa mucaan ani baay'ee na dhaqee daddafee balbala banee na rifadheen kaadhe mucaa sin fuudhee buuftis mucayyittii qabante ishiin mucayyoon kuftee jirti achitti ishiin mana fincaanii keessatti jechuudha. Mucaan kuftee jirti deemeen haadha waame abbaan immoo reefu kanaa dhufaateera jechuudha akka tasaa. Reefu kanaa manaa ol dhufaatee jira mucaa isaatitti of wallaalte jechuudha of wallaalte. Kaza buuficha achuma keessa deebi'ee galee mucaa mana hospitaala fuudhanii deemanii ammatti kimaanis kophaa kiyyeen jira ijoolleen homtuun jiranii faana makiina tokko wajjiniin deemanii. Yaa Waaqayyo wanna oolcheef qaba. Baga si baase naan jettan malee nan darbina baga si baase naan jettan malee Rabbiin na baaseera. Sillaaseen na baaseera biyya ormaa keessatti osoo kuni na mudate akkaman ta'a sila akkaman ta'a Rabbiin na baaseera. Baga si baase naan jedha mucayyoo waa'een akka afaan ishee haa godhuufi Rabbiin harka jalaa qaba toomaa jechuu danda'u ummatti. Dubbadhuun qabu waan ta'eef. Waqayyoo oolchaadha. Waqayyoo akkasumallee balaa adda addaa balaa tasaa jalaa isinaa oolchu ba'anii galuu dhabuu jalaa isinaa oolchu Waqayyooni. Akkuma obboleettii kana Waqayyoo inni isheen itti amanatte gola ormaa haadha ormaa mana ormaa keessatti eegumsa isaatiin ishee eegee lubbuu ishii baasee Waqayyoo galata haa argatu. Asumarraan jechuudha nagaan daganne nagaa fi araarri jaalalli Waqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftootaaf jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota kiyya. Egaa mudannoo biyya Arabaa keessa wantoota hedduutu nama mudata. Keessumaayyuu waa'ee mudannoo akka kana baay'ee na sodaachisanaan dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko siqiqqina go'a jechuudha. Egaa Waqayyoo inni manaa nama baase immoo nama gatu obboleettii kana dhugaa maraakilii jechuun hin danda'ama jechuudha. Mee dhugaa Waqayyooti handura silaa handura shintibeetii galee ishiidha. Duroo kan shintibeetii gale ishiidha laalame dhugaa hojii Waqayyoo. Hojii Waqayyoo dinqiidha. Silaa shintibeetii galte shintibeetiin cufamee yeroo taa'u sirriidha. Fakkeenyaaf yeroo shintibeetiin cufamee taa'u waan sursuuraa waan adda addaatu keessaa ol yaa'a jechuudha. Yeroo sooti yookiin immoo sagaleen nama tokko hin dhaga'amne jechuudha. Keessumaa shintibeetii kan akka namni keessaa yeroo hedduu ittiin fayyadamne jechuudha. Kan akka mana gidiima jammana boosso saafaa ta'e jechuudha. Akkasumallee immoo yeroo kana yeroo garmalee ho'i itti hurkee bineensonni bakkee taa'uu hin dandeenye tuubboo bishaanii keessa asii olee bahan akkasumallee mukee ifa keessa gaggalan jechuudha. Iddoo baay'eetti argama. Darbee immoo namoonni magzana jettan magzana
qodaa walitti kattatame taa'u tartiiba hin qabne sana warreen tartiibessatan of eeggadha. Bofa bichaa miti joo wantoonni nama ciniinanii nama mi'an kan akka qarcabbuu faatu jira jechuudha. Qarcabbuun sun faa qodaa keessa gaggalti yoona kana jechuudha. Namoonni bar isa ji'an deemtan faa jechuudha. Barri iddoo deemtan qodaa walitti kattatama akkasumallee iddoo waa magzana keessa araboonni kana fuffunaanaa yeroo isiniin jedhani of eeggadha dhugaa waaqayyooti. Ani ija kiyyaan argeera qarcabbuu kana waaqayyo na baase jechuudha. Dhugaa Kiristoos Iyesuus dunkaanatu jira, dunkaana sadiitu jira jechuudha. Dunkaana sadii keessaa tokko keessa shakaalotatu ta'a jechuudha. Shakaalonni akka carraa ta'anii hin jiran gaafa ani haqe sana jechuudha. Dubartoota qofaadha. Ani qophaa kiyya dunkaana keessa ta'a jechuudha. Dunkaana sana keessa yeroo teessu yeroo qophaa kee teessu hin mukooftaan bilbilli hin jiroomti hin jiru. Mukaa'ee ani mugaatiin na qabate jechuudha. Dubartoota isaanii bukkee taa'u jibbeen qophaa koo dunkaana isa tokko keessa taa'e jechuudha. Baay'een keessan bar yeroo deemtan hin argitu. Achi keessa taa'ee duuba koorraa shokokokoko godha jechuudha. Yeroo inni shokoksu hantuuta ansee hantuuta wanti akka hantuuta wayiitu jira. Hantuuta asehee irrumaa siqa dhugaa waaqa jiraataati. Gaafa galgala isaa dukkanadha. Ibsaanis badee cufnee qodaa sassaabannee galla achitti nyaata ejjenna achi dhaqna achi oolla galgala galla jechuudha. Dhugaa waaqayyooti anumaati keessaa ba'u obboleettiin namicha kanaa yeroo keessa lixxu qarcabbuun ba'e jechuudha. Qarcabbuu kan nama idditee qorichallee hin qabne beektu miti. Qo'aa suuraa isaallee viidiyoo kaaseera dhugaa waaqaatis hin argisiisa jechuudha. Isa jalaallee anallee waaqayyo akkasitti na baase jechuudha. Waaqayyo hin nama eega jechuudha. Dhugaa waaqayyooti utuma waaqayyo nama eeguullee immoo ofii keenya of eeggannoon barbaachisaadha. Makaddaafaa soofaa waan adda addaa walirra xammaramee yeroo taa'u jechuudha. Of eeggannoo go'een beeku ani callisee man fuudha. Lakkaa isaanittiin siqanii akka achi keessa jiru qarcabbuun biyya kana jiru beeku isaan. Of eeggadhaa jiru hamma ani naddafee qulqulleessee hurgufee kaa'utti ittiin lixan jechuudha. Akkasuma muudannoo obboleettii kanaallee argitanii. Ofii ishee dura shintibeetii galtee kaate ila argitanii ayyaana waaqayyoo akkatti nama eegu ayyaana hiyyeessaa ayyaana miskiinaa akka inni itti nama eegu dhugaa akka har'aa kana amantii ofiitti akka nama gammachiisu jechuudha. Ilaalaa isheen asirraa haadha hin qabdu fira hin qabdu obboleessa hin qabdu obboleettii hin qabdu kan ishee gargaarullee hin qabdu. Argitanii hojii waaqayyo ishiitii keessaa ba'u silaati namni tokko isa dura lixe sana ture kan muudatamu waan akkasiiti kan ciniinamuu qabu ture ishii ture. Argitanii hojii waaqayyo isheen amma shintibeetii lixxee kaate natti qosoqqoste akkuma itti qosoqqosteen immoo laalame mucaan lixxee achi keessatti mucaan ciniinamte jechuudha. Mucaan isaanii hansaaniiti waan ta'eef hatattamaan mana yaalaa geessanii fayyifachuu danda'u yoo waaqayyo lubbuu ishee oolche ooluu dandeessi jechuudha. Baay'ee keessa nadaraa yeroo shintibeetii lixxan dafaa keessaa ba'a irran taa'ina bilbila keessa teessanii hin odeessina akkasumallee keessa boqochuun barbaadina darbee immoo yeroo funcooftan yeroo sagaraa waan tokko yoo isin dide suuta ganaa achi taa'een eegga'an je'ina. Yeroo cinqi go'ee sin qabu shintibeetii deemaa daraa keessan shintibeetii irra turuu hin yaalina of ilaalladha. Mana gidiima ta'e boossosaa ta'e akkasumallee wantoota walitti qaqqaban keessa daftanii itti fiigdanii hin lixina. Waaqayyo immoo isinaa eegu gooftaan isinaa eegu. Inni amanatan nama faana jira. Utuma ta'eetu immoo otoo waaqayyo nama eegu dursa waaqayyotu nama eega. Otuma waaqayyo nama eegu immoo ofiis of eeguun immoo dirqamadha. Caammaa hidhatanii muka yaabbatan jedhanii waaqayyo irrattis nuti of eeguu qabna. Waaqayyo sinaa eegu lafa jirtani.